Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Oromiyaa keessatti lola gaggeessaa akka jiru WBO'n guyyaa guyyaan humnoota waraanaa mootummaa leelaa jiraachuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo lola jibbaataa Oromiyaa keessatti taasisaa jiruun milkii gonfataa akka jiru himeera. Injifannoon isaas adeemsaan kan hubatamaa deemu ta'uu kan akeeku gabaasaaleen maddeen WBO biraa bahan guyyaa gara guyyaatti sochiin isaa jabaataa jiraachuu agarsiisa. Itoophiyaa keessatti gaaffiin bilisummaa Oromoo karaa nagaa deebii argachuu akka hin dandeenye kan amanu WBO'n uummanni Oromoo yoo qawwee ta'een ala bilisummaa gonfachuu akka hin dandeenyeera. Kanaafis humna afaan qawween gaaffii bilisummaa sabaa ugguruu barbaaduuf deebii gaalaachaa jiraachuu isaa hima. Uummanni Oromoo gaaffii bilisummaa gaafachuu eegaluun kan bubbule yoo ta'u, jaarraa walakkaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO jalatti taliigamee gaggeessuu erga eegalee ijoo gaaffii isaa kana qabatee itti fufeera. Sirni Itoophiyaa ammoo gaaffii bilisummaa Oromoo kana ukkaamsuun labata itti aanee dhufu keessaas akkaataa waa'een bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa baduu danda'a jedhee yaada hojjechuu irratti xiyyeeffate. Kanaanis namoota walabummaa Oromiyaatti amanan gaadee dhabamsiisuu, sammuu dhalootaa ilaalcha Oromummaa fudhachiisuu jedhee qaama yaadu ugguruu fi mirga sochii isaanii dhowwuu jabeesseera. Humnoonni Itoophiyaa ofii isaaniif qawween gaaffii bilisummaa ugguraa, hawaasni Oromoo ammoo akka qawwee baqatu yaaluuf hojjechuu jabeessaniiru. Inumaa ilmi Oromoo of dagate sammuu isaa ilaalcha Itoophiyummaa qofattiidha akka guddatuuf yaaliin gama mootummaa Itoophiyaa taasifamaa jiru bal'aadha. Ilmi Oromoo maqaa barate jedhamu ka bu'aa bubuutuu jalan dabarre ka maqaa barreessaa fi weellisaa jedhu moggaafatee beekamtii argate hedduun ilaalcha Oromummaa dhabamsiisuuf kallattii falkallattiin hojiitti akka jiru eerama. Kana dhugoomsuuf bifa irratti hin hubatamneen nama sabboonummaa dagaagsaa jiru fakkaataa dhaloota qobbortaa Itoophiyummaa uffachiisuuf hojii bal'aan hojjetamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'aa leellaa gama lamaa damdamatee sochii isaa dagaagsaa akka jiru hima. Humna Oromoo keessaa bahe kabarnoota qaba jedhamu kan ilaalcha Itoophiyummaa lafa qabsiisuuf ija ifaajuu fi sirna Itoophiyaa lolaa akka jiru kan himu WBO'n qabsoo isaa milkaa'inatti adeemaa jiraachuuera. Waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa gaggeessuun loltoota mootummaa leeluu isaas ibsa. Kanaanis WBO'n leellaa jabaa kibba bahaa Oromiyaa aanota garaa garaa fi lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa keessatti raawwateera. Tibba bilchiginnaan kibba Oromiyaatii loltoota WBO'n nagaan galche jedhee miidiyaa sirnichaan gabaasaa jirutti WBO'n ammoo leellaa gaggeessaa jiraachuu isaa hima. Gabaasni dhaqqabe akka ifoomsutti waraanni bilisummaa Oromoo dheengadda kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaa aanaa Arsii Nageelleetti gaafa 29 bara 2025 loltoota mootummaa maqaa sakatta'iinsaan bobba'an 4 ajjeesuun 5 ammoo madeessuu isaa himeera. Haleellaa gaggeesse kanaan meeshaa waraanaa sirraa hiikkachuu isaa ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaas godina Iluu Abbaa Booraa Mattuu ganda Boorraay jedhamutti tarkaanfii fudhachuun loltoota mootummaa hedduu du'aan madoon adabuu isaa ibseera. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan qarqara badiisaa irra jirti jechuun The Guardian gabaase. Rakkoo keessoo ishee dhoksuuf tattaaffii olaanaa akka taasiftu Itoophiyaan akka durba manatti ulfoofti addunyaan akka hin argine hafaaf baala irra buuftus rakkoon ishee didee ta'ee mul'achaa akka jiru himame. Rakkinni Itoophiyaa keessaa addunyaatti akka hin mul'anneef yaaliin mootummaan badhaadhinaa taasisuu olaanaa ta'us ijji addunyaa qormaata biyyattiin keessa jirtu saaxiluu jabeesseera. Lola keessoo ishee ukkaamsuun dhoksaatti xumuruu yaaddu haalli biyyattii keessaa wal xaxaa adeemu qormaanni biyyattii keessaa dabalaa dhufuu isaa Reuters irraa hanga Aljazeeraa, The Guardian irraa qabee hanga Washington Postitti miidiyaaleen addunyaa gabaasuu itti fufaniiru. Akka kanaan The Guardian gabaasa kaleessa mudde tokko bara 2025 baaseen Itoophiyaan qarqara badiisaa irratti akka argamtu saaxileera. Rakkoon wal waraansa Itoophiyaa keessaa sadarkaa yaaddessaatti ceeraa jedhe. Biyyattiin caccabuuf saaxilamaa jirti ka jedhe gaazexaan kun sadarkaa dhabamuurra gahaa jiraachuu ishee eere. Dhibdeen naannoo Tigraay keessa ture naannolee biroo kanneen akka Oromiyaa fi Amaaraa keessatti babal'achuun finciltoonni qawween mootummaa leelan dabalaa akka jiran gabaasni kun akeekeera. Itoophiyaan waraana keessootti adeemsisaa jirtu dhoksuuf tattaafattus rakkoon ishee keessa seente kana addunyaan quba qabaachuu isheef gabaasichi agarsiiftuudha jedhame. Gaazexaan Biriteen The Guardian maxxansa isaa irratti Itoophiyaan ammas qarqara diigumsaa irratti argamti jedheera. Gareen milishaa faannoo jedhaman kanneen qabsoo Amaaraa adeemsifna jechuun bosona seenan gaarreen kaaba biyyattii keessatti obbo bal'isaa jiru jedheera. Naannoon Amaaraas irra caalaan isaanii garee kanaan to'atamee jiraachuu eere. Gabaasni gaazexaa kanaa yeroo miidiyaan mootummaa hoogganaan faannoo harka kennate jedhutti dhaga'ame.
dhimmoota kana miidiyaaleen mootummaa naannoo Amaaraa dhimma kanaa gabaasuutti yeroo koommataa jiranitti The Guardian ammoo faallaa gabaasichaa sochiin faannoo daran babal'ateera jedhe. Kun ammoo gabaasni mootummaa Itoophiyaa kijibaa akka ta'e akeekeera. Gabaasni gaazexaan kun waraana Tigraay mata duree jedhuun baase dhibdee biyyattii keessaa tuttuquu yaaleera. The Guardian bulchiinsi Itoophiyaa ammaa sochii riphee loltootaan raafamaa jira ka jedhe haalli biyyattii sodaachisaa ta'uu isaa eereera. Inumaa qormaanni amma ishee mudate Itoophiyaa balleessuuf humna akka qabu kan eere gabaasichi biyyattiin bakka hedduutti caccabuu maltii jedheera. Waraanni Tigraay erga xumuramee waggaa 3 booda Itoophiyaan fincila hidhannoo guddaan gargar caccabaa jirti jedhe. Gareen faannoo baay'inaan humna addaa naannoo Amaaraa duraanii irraa kan ijaarame amma baadiyyaa Amaaraa bal'aa gara 180 ta'u to'ataniiru jedheera. Gabaasni kun akka jedhutti humnoonni federaalaa fincila kana ukkaamsuuf carraaqqii taasisaa jiran keessatti dhiittaa mirga namoomaa bal'aa raawwachaa jiru jedheera. Isaan keessaas nama butuu, ajjeechaa jumlaa, miidhaa saalaa fi haleellaa hojjettoota gargaarsa namoomaa irratti raawwataa jiru jechuun balaaleffateera. Haalli jiru to'annaa ala ta'eera ka jedhu gabaasni kun baqattoota waraana Sudaan keessaa baqatan dabalatee namoonni miliyoona 2.3 ol ta'an gargaarsa namoomaa hatattamaa akka barbaadan ibseera. Kun hundi ka jalqabe yeroo tokko michuu mootummaa federaalaa akka ture faannoon waraana Tigraay booda waliigaltee nagaa Piriitooriyaan mufannaa keessa seenuun finciluu isaati jedha. Keessattuu mootummaan humna addaa naannichaa diiguun murteessuun sochiin faannoo akka jabaatuuf ulaasaa qeeraa jedhe. Bulchiinsi bilchiginnaa naannolee diiguuf hojiitti seenuun sochiin riphee lolaa akka dagaagu taasisee jedheera. Naannoo Amaaraa keessatti liyyuu hayilii diiguu yaaluun mootummaa faannoon akka hundaa'u carraa banuu isaa ibse. Kun ammoo waraanni biyyattii akka dheeratu taasiseera jedhe. Faannoon mootummaan ijaaramuu isaa kana keeke gaazexaan kun lola qaamolee lamaan gidduu jiru kana gantummaa gadi fagoo jechuun ibseera. Qaamoleen waliin ta'anii Tigraay haleelaa turan walitti galagalanii wal loluun gantummaadha jechuun ibse. Oduu keenya itti aanuun hundeessaa fi qondaalli olaanaan faannoo harka kennate jechuun miidiyaaleen mootummaa gabaasan. Gareen finxaaleeyyii faannoo ibsa kennuu baatus miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa hoogganaan faannoo harka kennachuu isaa gabaasaa jiran. Faannoo hidhachiisee qe'ee Oromoo fi Tigraayitti duulchisaa akka ture bilchiginnaan amma ammoo hundeessaa fi qondaalli olaanaan garichaa tokko harka kennateera jedheera. Gabaasni miidiyaalee mootummaa qabatanii ba'an akka ifoomsutti yoo ta'e garee hidhattoota finxaaleeyyii faannoo hundeessuuf hoogganuu keessatti qooda olaanaa qabaataa akka ture Masirashaa Seexxee ka jedhamu harka kennateera. Kaapiteen Masirashaa Seexxee bakka itti hidhatee lolaa ture naannoo Amaaraa keessatti guyyaa dheengaddaa harka kennateera jechuun gabaasni argame ifoomseera. Harka kennatee loltoota mootummaatti ta'uu isaati himame. Haa ta'u malee gareen finxaaleeyyii faannoo ibsa karaa qondaalota isaa kana dura baasee tureen Masirashaa Seexxee fi Masfin Abaatee namoota jedhaman hoogganarraa kaasuu isaa ibsuun kan yaadatamu. Qondaalli finxaaleeyyii Masirashaa Seexxee jedhamu kunis murtee kana booda namoota 18 waliin harka kennachuu isaa miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Finxaaleeyyiin faannoo yeroo lola kaabaa biyyiif garbaa amanamaa ta'uun tajaajilaa akka turan yoo ta'u, isa booda faayidaa irratti wallabuun wal waraanuu isaaniiti himama. Dhimma kana ilaalchisuun gama faannoo waan jedhameen jiru. Ta'us kominikeeshiniin naannoo Amaaraa fuula feesbuuk isaa gubbaa gabaasa baaseen ammoo hidhattoonni faannoo harka kennataa jiraachuu ibseera. Hidhattoonni hidhatanii bosona keessa socho'aa turan waamicha nagaa mootummaan dhiyeesse fudhatanii gara jireenya nagaa isaaniitti deebi'aniiru jechuun kominikeeshiniin mootummaa naannoo Amaaraa maxxanseera. Hidhattoonni Dembayaa Ba'aa fi aanaalee naannoo Gondor keessa socho'an kan qabsoo hidhannoo gaggeessaa turan dhiisuun akka waamicha nagaa mootummaan dhiyeesse fudhatanii meeshaa waraanaa isaanii mootummaaf dabarsanii kennan ibseera. Ajajaan kutaa 44ffaa Gondor Birgeediyaan Daargee ofiin jedhu ajajaan 10 asinaaqee waamicha mootummaa nagaa furannee kara nagaa galleerra jechuu isaa kominikeeshinii naannoo Amaaraatu gabaase. Jalqaba uummanni Amaaraa buqqa'aa jira jennee yaadaan baanee bosona seenne ka jedhe hoogganaan faannoo kun sochii keenya sanaan saba Amaaraa fi uummata Itoophiyaa rakkoof saaxileerraa jedheera. Badii kaleessa geesseef dhiifama gaafachuun qabsoo hidhannoo lafa kaa'ee galuu isaas qondaalli faannoo kun himeera. Akkuma kana sababa qabsoo hidhannoo dhiisuuf isa kakaase keessaa tokko weerara alaa Itoophiyaatti adeemaa jiru qolachuuf akka ta'e Muusaa Maddii oduu kanaa gabaaseera. Miseensi biraa obbo Mabraaraa Warquu jedhamu ammoo yaada kenneen akka miidiyaaleen mootummaa kominikeeshinii naannoo Amaaraa gabaasanitti duraan qabsoo hidhannoo gaggeessaa ture amma nagaan qabsaa'uuf mootummaatti kooluu galuu hime. Akkuma kana miseensi faannoo Habtaamuu Abbaayii jedhamu daandii hidhannoo irra socho'aa turan dogoggora ta'uu amanuun mootummaatti harka kennadheera jedheera.
Hoogganaan poolisii bulchiinsa magaalaa Gondor Komaander Anteenee Teewodiroos akka jedhanitti hidhattoonni 15 Dembaabaa fi aanaalee naannoo Gondor keessa socho'aa turan waamicha nagaa mootummaan dhiyeesse fudhatanii karaa nagaa humnoota nageenyaaf harka kennataniiru jedhaniiru. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.